Shamaa kan nagaa jirtu ani Yoobsan Bareetii. Yoobsan miidiyaa YouTube chaanel laayik sheer sabskiraayib gochuu dagatinaa. Egaa akkuma kutaawwan adda addaa waliin ilaalaa turre har'ammoo boqonnaa lammaffaa saayinsii naannoo kutaa sadaffaa kan waliin ilaalu ta'a. Barannoo tokkoffaa barsiisni darbee jira jechuudha. Barannoon lammaffaa keenya immoo argama godina keenya kan jedhudha. Haala ittiin argama karaa lamaan ilaaluu dandeenya. Argama dhugaa fi argama bira qabaa kan jedhamudha. Argama dhugaa kan jennu bakka wanti ta'e tokko qabatamaan jiru kan itti qabamnuu fi akkasuma immoo bira qabaan immoo kallattiidhaan yookiin immoo wanti tokko fakkeessine kan nuti ittiin ilaalluuni argamoonni bakka lamatti qoodamu jechuu dandeenya. Amma as keessatti immoo argama jechuun iddoo yookiin immoo bakka wanti tokkotti argamu argamni karaa lamaan kan inni ibsamu. Isaanis immoo argama biraa qabaa fi argama dhugaa jedhamu jedheerra. Kanaaf karaa lamaatiin ilaaluu dandeenya jechuudha argama. Inni tokkoffaan argamni iddoo yookiin wanti tokko kallattii fayyadamuun ibsa. Kallattiilee ijoo afur jiraatu isaanis kallattiilee ijoo afur jennee kallattii tokko ittiin ibsuu dandeenya. Isaanis kaaba, kibba, bahaa fi dhiha jedhamaniitu bakka afuritti qoodamu jechuudha. Yookiin immoo warra ijoo jenneetu warra kana fudhanna jechuudha. Sababni isaa kallattii godinni keenya irratti argamu yookiin immoo naannoon keenya irratti argamu tokko ittiin beekuudhaaf kan nu fayyadudha jechuudha. Kallattii iddoo tokkotti argamu adda baasuuf bahaa fi lixa biiftuu fayyadamuun ni danda'ama. Kallattii biiftuun ittiin baatuu fi lixxuu yeroo baay'ee tilmaamnee ilaaluudhaan illee haala sanaan fayyadamuudhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan immoo gama biiftuun baatuu fuula keenya biiftuutti garagaluudhaan garri fuula keenyaa biiftuutti garagalee kan kun maal jedhama? Baha jedhamee akka beekamu. Kallattii galgala biiftuu lixxu immoo kallattii lixaa jedhamee beekama jechuudha. Fuula keenya gara bahaatti garagalisu garri harka keenya mirgaa kallattii kibbaa. Keenya mirgaa kallattii kibbaa, harki keenya bitaa immoo kallattii kaabaa agarsiisa jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin kallattiiwwan arfamuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Akka fakkeenyaatti namni dhaabbatee jiru kuni gara baha biiftuutti galagalee jira. Gaafa gara baha biiftuutti galagalu harkisaa mirgaa ishee kanadha. Harkisaa kibbarra, harkisaa kaaba karaa kaaba irratti karaa harkisaa bitaa duubi isaa lixaadha jechuudha. Baha lixa kaaba kibba jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin kallattii kan nuti ibsuu dandeenyudha jechuudha. Kanaaf kaabaa fi kibba bahaa fi lixa jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Kun kallattiiwwan ittiin ibsuudhaaf nu fayyadanidha jechuudha. Faayidaan kallattii beekuu tokko kanneen argaman yookiin immoo deemuu fi garamitti akka deemnu wantoonni yookiin bakkeewwan eessatti akka argaman ittiin himuudhaaf kan nu gargaaran yeroo baay'ee maappii kaartaa kanaaf nu fayyadu jechuudha. Innis immoo eessaa gara kamitti kallattiilee arfaniin adda baasanii beekuun ni danda'ama jechuudha. Isaanis mallattoo goonee kaaba, kibba, lixa, baha jennee ittiin addaan baasuudhaaf nu fayyada jechuudha. Kallattii beekuun immoo kallattii baharraa kaanee gara lixaa deemna taanaan eessaan akka deemnu, bahaa kaanee kibba deemna taanaan, kibbaa kaanee kaaba deemna taanaan eessaan akka deemnu illee nu barsiisa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf haala namoonni ittiin jiran kana keessatti kallattiiwwan kana keessatti ittiin haalan ittiin deemni isaanii yookiin shaakala isaanii agarsiisaa turudha jechuudha. Tokkoffaa irratti abdiidha. Abdii kunoo bilbila irraati kan inni maappii yookiin kaartaa isaa fayyadamaa jira jechuudha. Daraartuun kun boona caaltuu eessarraa eessatti deemaa jiru. Abdiin kaabarra jira, kibbarra jira. Boonsaanii boonaan immoo kaabarra jira. Daraartuun baharra jirti, caaltuun dhiyaarra jirti jechuudha. Kunoo gararraatti kan ilaallee darbine sanyii jechuudha. Eessatti ilaallee kunoo kibbarra eenyu jirti inni abdiin kibbarra jira. Kaaba, baha, dhiyaa yookiin lixa jennu irratti haala kanaatiin marsanii deemaa jiru. Karaa isaan ittiin ilaalanidha jechuudha inni kun. Inni lammaffaan argama biraa qabaati. Argama biraa qabaa yookiin immoo kallattii waan ta'e tokko fakkeessine itti qabne kan argisiisudha. Argama biraa qabaa jechuun egaa argama iddoo yookiin wanti tokko kan birootiin wal bira qabamee ittiin ibsamudha jechuudha. Argamni biraa qabaa haala salphaa ta'een iddoo tokko eessatti akka argamu ibsuu kan nu gargaarudha jechuudha. Innis immoo magaalaa fakkeenyaaf Finfinnee, kaabaan magaalaa Sulultaa, bahaan magaalaa Laga Xaafoo, lixaan magaalaa Burraayyuutiin yookiin immoo kibbaan magaalaa Galaaniin daangeffamtee argamte jechuudha. Kallattii Finfinneen ittiin argamtu illee haala kamiin haala biraa qabaatiin bira qabne kallattii sana karaa itti argama jennee magaalota naannoo sana jiru fudhannee argisiisuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan argama dhugaati. Argama dhugaa jechuun akkaataa argamni bakka tokko sararoota dagalee fi
gadee fayyadamuun ittiin ibsamanidha jechuudha. Akka amma gararraatti abdii, boonaa fi daraartuudhaan argisiisnetti jechuudha. Yookiin immoo sarara asii gadeetiin sararree sarara haala kanaatiin sararree jechuudha. Sararree asirraani baha yoo jenne kuni kibbaa, kun immoo kaabaa, asirraan immoo lixaa jechuudha. Lixa jennee karaa kanaan sarara dhugaa jechuudha. Sarara gadee fi dalgee jennaan. Kun dalgala, kun immoo gadee keenya. Sarara gadee fi gadee keenya fayyadamne kan nutti agarsiisudha. Inni biraan sararoota dagalee, sararoota kaartaa yookiin immoo giloobii irratti bahaa gara dhiyaa yookiin immoo dhiyaa gara bahaa sararamanii ani giloobiin keenya marfataadha yookiin immoo gosa haala kanaatiin qabaatti giloobiin keenya. Giloobiin keenya yoo akkanaa qabaatte kunoo warruma kana sarara kanaati jechuudha. Giloobii keenya gidduutti kan sarara gadee fi dalgee kan sarara kana fayyadamne jechuudha. Innis immoo waltarree jiraachuu jedhamu. Sararoonni dagalee waltarree jedhamanii kan isaan ittiin beekaman yookiin kan isaan ittiin giloobii keenya irratti dubbisuu dandeenyu jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin ilaaluu illee nu dandeessa jechuudha. Kunis sarara dagalee jenneetutti beekuu dandeenya jechuudha. Sararoota dagalee kun gaafa fageenya mudhii lafaarraa gara kaabaaf kibbatti digiriidhaan safaruuf fayyadu jechuudha. Digirii meeqa irratti argamu? Digirii kana irratti argamu jennee jechuudha. Innis immoo sararri mudhii lafaa ka'umsa waan ta'eef qofti isaa meeqadha? Digirii zeeroo jenneetu kaasna jechuudha. See zeeroodha kan nuti jennu ishee gidduuti jechuudha. Sarara gadee sarara inni keessatti kunuunati ishee kana keessatti bakki kun maalla mudhii lafaati jechuudha. Mudhiin lafaa kun zeeroo digirii jennee irraa kaaneetu gara bahaatti, gara lixaatti, gara kaabaatti fi gara kibbaatti jennee ilaaluu dandeenya. Inni sun sarara zeeroo digirii jenneetu ilaalletu kan jechuudha. Inni biraan sarara gadeeti. Sararoonni gadee akkuma sararoota dagalee fageenya digiriidhaan safaramu isaanis sararoonni gadee fageenya sarara gadee jalqabaarraa gara bahaa fi dhiyaatti jechuudha. Bahaa fi dhiyaatti gadeedha waan ta'eef nuti asirraa bahaa keenyadha kuni asirraan bahaa jenneerra baharraati gara lixaatti. Kan nuti sararree kan nuti beekuu dandeenyu baharraa gara dhiyaatti digiriidhaan sararuudhaan yookiin safaruutiin kan nuti kallattii yookiin immoo kallattii irra jiru sana beekuu dandeenyu. Kun giloobiin keenya kanadha. Sararoota dagalee warreen jennu asii gadee fi sarara dagalee irraa gadee fi sarara dagalee ishee gidduu kan mudhii kana sararamtee jirtu jechuudha. Sararoota dagalee, sararoota gadee asii gadi sararamu kun dalgadha. Sararoota gadee inni immoo asii gadi warreen gadii sararaman kanaatiin zeeroo digirii irraa kaasne yookiin maal dhuura lafaa irraa kaasne jechuudha. Sararri meeridiyaanii guddichaa zeeroo digirii ka'umsa sararoota gadeeti. Safarri meeridiyaanii jalqabaas immoo zeeroodha jechuudha. Sababni isaa immoo mudhii lafaadhaa gaafa kaanu zeeroo kunuunshi mudhii kana gidduudhaa gaafa kaanu zeeroodha. Kana asirraanii fi asirraan mudhii zeeroo yookiin jalqabarraa ishee kaanu jenneetu safarraa jechuudha. Inni kan biraan argamni haala kanaan ibsamu egaa argama dhugaa jedhameetu beekama. Giloobiidhaan kan nuti ibsinu jechuudha. Iddoomina mataa isaanii qabaata. Walitti argamni isaallee iddoo tokko digiriidhaan kallattii ilaalanii walitti argisiisuudhaaf kan fayyadudha. Yeroo digiriidhaan ilaallu sunuuti sararoota dagaleedha. Sararoonni dagalee keenya digirii zeeroo irraa ka'uu jenneera mudhii lafaati. Kunoo meeridiyaanii guddichaa zeeroo digirii irraa kaaseerra asirra mudhii lafaa zeeroo irraa kaasee turte sararoota gadee keenyallee. Sararoonni gadee keenyallee bakka isaan irraa ka'aniin sararoota gadee fi mudhii lafaadhaan kan nuti ilaaluu dandeenyu sararoota dhugaa jenneetu fudhannaa jechuudha. Sararoonni dagalee fi gadee kaartaa yookiin waraqaa diriiraa irrattis immoo maal digiriidhaan ni ibsamu. Fakkeenyaaf egaa kunoo haala kanaatiin waraqaa irrattidha. 20 kaabatti 10 kaabatti inneetu bakka nuti irraa safaraa jirudha jechuudha. Zeeroo bakka gama lamaanii fi zeeroo mudhii lafaarraa kaateetu asii gadi 10 kibbatti 20 kibbattii fi 10 kaabatti asii ol 10 kaabatti wal qixxeedhaan jechuudha. Akkasumallee dhiyaa fi bahaatti illee akkasuma gara bahaa fi gara dhiyaatti wal qixxee asii gadiidhaan kan sararree kallattii isaanii zeeroo mudhii lafaarraa kaasnee argannudha jechuudha. Inni kan biraan argama birqabaa godina keenya keessatti godina naannoo Oromiyaa keessatti argaman keessaa isa tokkodha. Argama bira qabaa godina keenya godinaalee ollaa jiran fayyadamnee maal jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Isaan keessaa fakkeenya godina Shawaa Bahaa, godina Arsii irraa gara Kaabaatti, godina Shawaa Kaabaa fi godina Addaa naannawaa Finfinnee irraa gara Kibbaatti kan isaan argamanii jechuudha. Godina Arsii Lixaa irraa gara Kaabaatti, Shawaa Kibba Lixaa irraa gara Bahaatti kan argaman eenyudha jechuudha. Godinni Shawaa Bahaa jechuudha. Kallattii arfan kanarraa kan isaan argamaniif akkasumas bulchiinsa naannoo mootummaa Affaar irraa gara dhiyaattidha jechuudha kan inni argamu kallattii sanaatii eenyu godinni Shawaa Bahaa jechuudha. Haala kanaatiin tokko tokko isaanii ilaaluu dandeenya jechuudha. Ergama
argama dhugaa godina keenya keessatti sarara dagalee fi gadee fayyadamuunis immoo ibsuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf kaartaa irratti magaalaan Finfinnee argama dhugaatiin yoo ibsamtu dagalee sagal kaabaa fi gadee 39 baatti kan isaan argamanidha jechuudha. Eessatti gara kaabaattii fi dagalee fi gadee irratti jechuudha. Yookiin isa dalga dalga sararamanii fi warreen dagaleedhaan yookiin sarara akkasiitiin sararamanii jechuudha. Kanaaf 39 fi sagal kaabaa fi gadee 39 bahaa gara bahaa Oromiyaatti kan isaan argamanidha jechuudha. Inni godinni keenya yookiin immoo naannoon Finfinnee jechuudha. Isaanis immoo kun kaartaa irratti gaafa ibsinu kaartaa irratti kana fakkaataniitu kan isaan mul'achuu danda'an jechuudha. Kaartaan Finfinnee kunuuti Oromiyaadha waliigalli ishee. Kaartaan Oromiyaa yeroo kana taatu gara bahaarratti 39 kun addaan irratti argamti. Kaabaan 9 digirii irratti kan isheen argamtuu fi Oromiyaa guutummaa ishee keessa walakkaa ishee irratti xiqqoo darbiteetu kan isheen argamtu jechuudha. Daangaa naannolee daangaa addunyaalessaas illee kaartaa kana maaluu dandeenya ittiin beekuu dandeenya jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun egaa kaartaa Oromiyaa irratti godinni Shawaa Bahaa sarara dagalee torba kaabaa fi 9 kaabaa fi sarara gadee 38 bahaa fi 40 baatti kan isaan argamanidha jechuudha. Kallattii gubbaarraa fi jalaarratti jechuudha. Kallattii kanarratti kan isaan argamanii 39 38 40 torbaa fi 9 irratti kan isaan argaman jechuudha. Haaluma kanaan egaa kaartaa Oromiyaa dagaleewwanii fi gadeewwan kaafame irratti sararoota yaada dagalee fi gadeetti fayyadamuun argama dhugaa godina keenyaallee ibsuu ni dandeenya jechuudha. Isaan keessaa immoo argama bakkeewwan beekamoo godina keenya keessaa akka fakkeenyaatti godina keenya keessatti bakkeewwan beekamoo jiraachuu danda'u. Bakkeewwan beekamoo kan jedhaman kanneen akka gaarreenii, lageenii, bosonaa. Warreen kun gaarreen gurguddoo ta'an, lageen beekamoo ta'an, bosonawwan beekamoo ta'an, ardaalee jilaa bakka itti irreechi gaggeeffamu yookiin bakka itti yeroo jilli gaggeeffamu iddoowwan hawwata turiizimii, harawwan beekamoo, holqa beekamoo, masarawwan kanneen kana fakkaatan illee maaliin agarsiisuu dandeenya jechuudha. Argama bakkeewwan kanaatiin agarsiisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin tokko tokko isaanii ilaaluu dandeenya. Gabatee kana keessatti bakkeewwan beekamoo argamanidha. Masara Abbaa Jifaar Jimma Abbaa magaalaa Jimmaa keessatti kan argamu Masara Kuusaa Morodaa magaalaa Naqamtee, holqa Soof Umar godina Baalee Bahaa, gaara Tulluu Diimtuu godina Baalee, hara Arsadee magaalaa Bishooftuu bakka Irreechaa, Gumii Gaayyoo godina Booranaa, Me'ee Bokkoo godina Gujii kana keessatti argamu. Kallattii kana argama dhugaa sanaatiin ilaallee yookiin immoo kaasnee beekuu dandeenya jechuudha. Innis immoo gadee fi dagalee isaanii fayyadamnee karaa nuti ittiin baruu dandeenyudha jechuudha. Inni kan biraan argamaa fi maqaa godinaalee ollaa gaaffii hubannoodhaaf kan fayyadan keessattidha. Isaan keessatti maqaa godinaalee gaafa laallu maqaaleen godinaalee keenya Arsii Lixaa, Arsii Lixaa, Baalee Bahaa, Wallagga Bahaa, Haroo Horroo Guduruu Wallaggaa, Qeellam Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Shawaa Bahaa, Shawaa Kaabaa, godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jedhamanii Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Boorana Gujii Lixaa, Iluu Abbaa Boor, Bunnoo Beddellee, Jimmaa warreen kuni godinaalee Oromiyaan qabdu 21 jiranidha jechuudha. Warreen kana tokko tokko isaaniidhaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni akka fakkeenyaatti bulchiinsa magaalotaa mootummaa naannoo Oromiyaa godinatti argaman immoo Adaamaa, Amboo, Asallaa, Baatuu, Bishaan Gurraachaa, Burraayyuu, Bishooftuu, Luqam, Galaan, Hoolota, Jimmaa, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Moojoo, Naqamtee, Roobee, Saabdataa, Shaashmannee, Sulultaa, Wallisoo jedhamanii magaalota 19 qabaattee argamte jechuudha. Godinni Oromiyaa akka kaartaa irratti yookiin immoo naannoo keenya keessatti beekamte jechuudha. Boqonnaan lammaffaan kan fakkaatti argama naannoo keenyaa yookiin immoo akkaataatti argama naannoo keenyaa beeknu. Isaanis immoo argama dhugaa fi argama bira qabaa kanneen ta'anii isaan keessatti godina keenya kallattii digriidhaan mul'isuudhaa fi akkasuma sarara gadee sarara dagaleetiin ibsuu akka dandeenyu kan keessatti ilaalledha. Kallattiiwwan ijoo 4 kan qabnu kaaba, kibba, lixa, baha jennee kan nuti argisiisuu dandeenyuu fi gara baha biiftuu fi gara lixa biiftuutti ilaallee kallattii himuu akka dandeenyu kana argama godina keenya kan jedhu boqonnaa lammaffaa kanarratti kan xumuru ta'a. Yuusan Miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu dagatina. Aga boqonnaa sadaffaa barannoo sadaffaa walitti deebinutti nagaan tura. Galatoomuu.